Madaamiin mana ishee amantee itti gattee biraa deemtee jennaani. Ishiin immoo akkanatti abbaa manaa madaamii kan hojjechiiftu ishee wajjin haala kanaan maraatti jechuudha. Ishiin garuu itti amantee mana keessatti gattee kophaatti biraa deemte. Haa ta'utii garuu kaameraadhaan waraabamee kaameraa manaatitu isaan waraabe jechuudha. Yeroo tokko tokko waan tokko yeroo goonu namni nu arguu jenneetu nama jalaa dhokachuu dandeenya. Waaqa jalaas dhokachuu hin dandeenyu jechuudha. Isaan homtuu nu argu jedhanii dagatanii deeman. Garuu madaamiin immoo kaameraa dhossaa mana keessa gootee deemtee jechuudha. Haala kanaanii ofuma ishiitii harkuma ishiitiin hojiin ishii rakkoo guddaa keessa ishii galchee jechuudha. Adaraa keessan ijoolleen ilaalcha akkanaa qabdanii ijoolleen abbaa manaa madaamii ilma madaamii warroota mana keessa hojjettanii sanirratti ija buufattanii boruu rakkoon booda nutti dhufu maali dhalaata jettanii ilaaluu qabdu jechuudha. Wantoota yeroo saniif isinitti mul'atu qofa gochuun baay'ee ulfaataa jechuudha. Egaa nagaallee hin dagannee ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinillee akka nagaa fayyaa naaf taatan waaqayyo irraa abdii guddaan qaba jechuudha. Egaa viidiyoo akkuma jalqaba irratti isinii ibsuu yaaletti jechuudha. Akkuma jalqaba irratti argitanitti jechuudha. Obboleettiin keenya kun kan hojjettu Peeruutii keessaa biyya Libinaanii jechuudha. Hojjechiiftuun ishee yookaan madaamni ishii amanteet manatti gattee iddoo biraa hojii qabdi waan ta'eef hojii ishii deemte jechuudha. Garuu haa ta'u yeroo hojii ishii deemtu kaameraa dhossaa mana keessa gootee biraa deemte. Kaameraan manaa haala kanaan ishee waraabee ishee qabee jechuudha. Waan erga madaamiin ishii deemte maal akka hojjetan baay'ee kana bichaa miti viidiyoon waan baay'ee bakka waan biraallee hojjetanii jiru. Namoonni tokko tokko biyyoota arabaa dhufanii maaliif akka biyyaa ba'anii maaliif akka mana gandaatti hojjetanii maaf akka mataa ofii gadi qabanii kan hin beekne jira jechuudha. Baay'ee kan biyyatti baratte biyya ormaatti illee gadi hin teechu. Ni bakka akkuma biyyaa san ni barbaaddi jechuudha waanuma hunda. Garuu biyyoonni arabaa wanta akkasiisan seera akkasiisan of keessaa hin qabdu jechuudha. Likiskiisni biyya keessaa biyyuma keessatti hafee malee biyya ormaa keessaa wanti akkasii hin jiru jechuudha. Isiniif galee kanaafuu ilma madaamirra warroonni ija buufattan abbaa manaa madaamirra warroonni ija buufattan boruu rakkoon boodarratti aanee nutti dhufu maali dhalaataa jettanii sirriitti of eeggannoo guddaa gochuu qabdu jechuudha. Dogongora haala kanaan akkanatti dogongortanii dogongorri kun rakkoo isin keessaa ba'uu hin dandeenye rakkoo guddaa keessa isin galchuu danda'a. Wanti daqiiqaa 5 dogongorri daqiiqaa 5 rakkoo waggaa 5 ol isinitti fiduu danda'a jechuudha. Egaa yaa hordoftoota kiyya ani kanan isiniin jechuu barbaadu nuti gaafa biyya keenyaa baanu jechuudha. Biyyoota arabaa jechuun garboomuu garbummaa jechuudha. Namaaf garboomnee nama jala hojjennee ashkara namaa taanee deebinee maallaqa irraa arganna jechuudha. Gara tokko yoo hiikkanii maaliif namni nu ajajatee akka barbaadeti. Kana yoo jennu immoo tokkoffaa irratti lammummaan keenya biyya kana akka hin taane beekuu qabna. Biyyoonni arabaa keessumminatti itti dhufne malee kontiraatatti dhufne yeroodhaaf bira teenye yeroon booda immoo gaafa kontiraata keenya fidne gaafa keessumminatti keenya fidne biraa galuufi jechuudha malee lammii keenya ta'ee dimokiraasiin keenya biyya kana keessa ta'ee mirgiif dirqamni keenya nu eegame biyya kana keessatti akka barbaannetti teenye feenu heerumne feenu jaarsa madaamii ilma madaamii heerumne akka barbaannetti jiraannaa miti jechuudha. Kaayyoon keenya hojjennee mataa keenya gadi qabannee iyyummaa maatii keenyaa san maatii keenya jijjiiruuf baay'een keenya kan biyyaa baanu. Baay'ee shamarri hedduun jireenya mataa ofii osoo hin taane jireenya maatii keenyaa jijjiirra jennee osoo barannu barumsa keenya addaan kunnee kan dhufne jireenya kiyyaa fi jireenya dhala koon jijjiirra jennee kan gaa'ila qabate gaa'ila isaa keessa odoon turiin kan biyya ormaa dhufe dhiira biyya kanaa ilaaluuf miti.
maal gochuu fi hojjennee jabaannee mataa keenya gadi qabannee waan barbaadan yoo nu jedhan akka barbaadantis yoo nu ajajatan akka namaatti nu ilaalanii akka sareetti nu ilaalanii akka barbaadan yoo nu godhanii nuti mataa keenya gadi qabannee hojjennee gara biyya keenyatti gallee immoo biyya keenyatti nama ta'uufi jechuudha. Garuu tokko tokko immoo biyyaa ba'u malee kaayyoo manaa ba'aniif kaayyoo biyyaa ba'aniif hin beekan. Inni haala kanaan agatti dhiyaatee qaama ishii tuqe jechuun baay'ee unkaan dhiira biyya ormaa dhiira abbaa manaa madaamii biyya alagaa dhiira biyya alagaa dhiisaatu dhiirri Itoophiyaa tokko zim jedhee odoo hin beekin osoo walitti dhufeenya fi haasaa kee hin beekin namni tokko dhufee haaluma salphaan qaama kee yoo tuqe akka kootti anaaf safuu guddaadhas lola guddaan kaasaa jechuudha akka mataa kootti. Maaliif jennaan an akkasitti na qabuu danda'u tokko obboleewwan wajjin dhaladhe yoo ta'e na wajjin taphachuu danda'a. Lama ijoollee akka aadaa biyyaatti ka ijoolleen firaa kadhachummaawwanii kun rakkoon qabu isaan yoo ta'e wajjin taphachuu yoo ta'e sadii immoo abbaa manaati. Kanaan alatti namumti arge dhufee qaama haala saniin nama hunni jechuun hin barbaachisu. Beezawwee haala saniin kan nama wajjin taphachuu danda'u abbaa manaa ofii qofa jechuudha akkan beekutti. Inna biyya ormaatitti biyya alagaatitti dhiirri tokko duuban dhufee haala kanaan gizee akka fakkii qirqirsaatitti nama tuqu wajjin kolfuu wajjin garramamuun kuni dogongora guddaadha jechuudha. Dogongora guddaa shamarraniif jechuudha. Ijoollee baay'een kan karaa irratti kufaa jiranii kan karaa irratti hafaa jiranii dogongorri xiqqoon kun gizee saniif namatti fakkaate nama dogongorsiise gizee isaan manaa ba'anii nun argan jenne dogongorree kaaneti booda rakkoo hin taane keessa seenne har'a akkanatti kokkolfaa kan akka barbaadan ilkaan nutti addeechan osoo rakkoon tokko sirra ga'ee mana ormaa keessatti shamarri immoo dhiira tokko wajjin maaggadhe jechuun akka ulfooftanis ni beektu gaafa sani madaamini ilma ishii yookaan abbaa manaa ishii sani salphisuu irraa suma tana qaltee osoo namni takkas hin argin kiisii isbaalaa keessa si goote feetu kalee fi ija si keessa baafatte isbaalaa keessa gadi si gooti jechuudha. Dhugaan siniin jedha gara jabeetti ijoolleen teenya hedduun as buuteen isaanii kan dhabaman ni jiru. Maal ta'anis nitti fakkaate odoo namni akka isaan hin beekin haala kanaan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf hadaraa keessan mana ormaa keessatti ol jettanii sirma dhiira isaanii ilaaluun qabdan. Anamma jechuudha mana kanatti dhiiratu baay'ata jechuudha. Iddoon jiru kana. Yoon jedhu ijoollee shamarran hin jirtu ana haadha manaati mucayyoo xiqqishuu waggaa 6 jechuudha. Walumaa galatti nama meeqa reenu nama 3 jechuudha. Xiqqitti mucayyoo kanarraa kan hafe namni 5 dhiira jechuudha. Ijoollee dhiiraa baay'atti ijoollee dhiiraa kana keessa 2 baay'ee jajjabaadha sirriitti gurguddaadha jechuudha. 2 ammoo xiqqoo xixiqqaadha. Sadaffichi jiddu galeessa inni sadaffaan abbaadha jechuudha. Kanaafuu irra baay'inni dhiira garuu ani jechuudha isaan biratti jalqaba uffannaa irraa ka'a jechuudha. Uffannaan koo yeroo hundumaa uffata dhedheeraa ta'e kan qaama koo mul'isuu hin dandeenyedha jechuudha kanan fayyadamu. Inni itti aanu immoo gizee isaan dhufanii doommoo nyaata nyaatan gizee kushiinaa dhufanii ani kushiina san gadhiiseen biraa deema haadhatti jechuudha malee isaa wajjin dhaabbadhee haasa'uu dubbachuun na bira hin jiru gateen biraa deema maaliif boruu kiyyaafi jechuudha. Siniif galeemi kanaaf hadaraa keessan waan gochuu qabdan gola madaamii keessatti hin dogongorinaa. Dogongorri kun yoo sinirra ga'e boru keessaa ba'uu hin dandeechan. Wanta akka qaldiitti kokkolfaa dogongortanii imimmaan dhiiga bu'anii keessaa ba'uun hin danda'amu jechuudha. U'uu jedhanii iyyanii mangaaganii gaafa rakkoon namarra ga'e biyya ormaatti kophaa jirta waan ta'eef maal taatee boocha namni siin jedhu hin jiru jechuudha. Akkasitti jedha hordoftoota kiyya kanaafuu viidiyoo kana keessatti dogongora guddaan arge kuni tokkoffaa nus arrabsiiste ofis salphiste nus salphiste arrabsiiste jechuudha. Salphattuun takka ganamuma dhalatti Itoophiyaan akkana jedhanii walitti qabanii akka nu arrabsanii fi nu rabbi nutti fidee hin danda'anna. Egaa viidiyoo kiyyarraa sumarraa nan goolaba turtiin wajjin gootanii ulfaaddaa galatooma mana kana laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jenna hordoftoota keenya. Egaa dogongorri kun shamarran biyya arabaa kamiyyuu in ilaallata kan wanta akkanaa yoo argine sagalee taanee akka wanta akkanaa shamarra akkana waan akkanaa hojjettu akka nurraa dhaabbattuu fi isaa wajjin akka maqaan keenya nu bannee fi egaa baay'ee